sadan waaqa tokko ameen. Namummaa isa moofaa ofirraa fageessaa, namummaa isa haaraas uffadhaa. Ergaa gara warra Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 22. Maqaa Waaqayyootiin akkam ooltanii? Akkam ooltan? Akkam yoo nageessan? Jaalala isaa ta'ee addunyaa keessaa walitti nu qabee sagalee isaa jiraataa akka nu baran kan nu hayyame Waaqni abbootii keenya, Waaqni abbaa, Waaqni ilmaatiif, Waaqni hafuura qulqulluu maqaan isaa kan kabajamee kan sodaatame haa ta'u. Egaa yeroo nuu kenname keessatti kan Waaqayyo nu barsiisu mata duree namummaa isa moofaa of irraa baasaa wayii fageessaa, namummaa isa haaraa uffadhaa mata duree jedhuun waliin baranna. Kaayyoon barumsa kanaa namummaa moofaa jecha jedhu addunyaa keessa hanga jiraannutti waan namarra jiruuf isa akkamittiin ofirraa fageessina. Lammaffaa immoo namummaa isa haaraa jedhamu immoo akkamittiin uffachuu dandeenyaa kan jedhudha. Kuni seenaa addunyaa keenyaati. Namoonni baay'een yeroo ammaatti dhugummaadhaan Waaqayyo wajjin jiruuf jiranii barumsi keenya calalee nutti agarsiisa. Egaa namummaa inni moofaa jedhamu isa kamii kan jedhu jalqaba duraa ilaalla. Namummaa inni moofaa jedhamu suni namni gaafa dura uumamu bifa Waaqayyootiif akka fakkeenya Waaqayyootti uumame. Kana kitaabni qulqulluu nutti hima. Kanaafiyyuu namni bifa Waaqayyoo qabaa jechuudha. Bifni Waaqayyoo bifa namaatii wajjiniin wal bira qabamee ilaalama jechaadha. Kanaaf bifni nuu kenname bifa Waaqayyooti. Bifa hanqina hin qabne bifa Waaqayyoo jechuudha. Bifni Waaqayyoo maal akka ta'e hundi keenya beekna, barannee irraa gatii ta'eef jechuudha. Kitaabni qulqulluus akka dubbatutti akka fakkeenya Waaqayyootti uumamne nuti. Kanaaf bifa sanaa fi fakkeenya sana nurraa barbaadama. Yoo kana keessaa baanu, yoo bifa Waaqayyoo dhabnu, yoo fakkeenyummaa Waaqayyoo dhabnu, bifa namummaa isa moofaa keessa gala. Kun eenyuun jalqabe yoo jettanii abbaa keenya Addaam jalqabe. Addaamii abboommii Waaqa biraa fudhatee ture. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 16 hanga 17 yoo dubbifnu sagaleen Waaqayyoo maal jedha? Waaqayyos nama uumee ajaje. Dhalli namaa abboommii eeguu dadhabee namummaa moofaa keessatti gadi kufe. Bifni Waaqayyoo irra ture suni hin dadhabe, irraa godaaneetu hin ta'in irratti dadhabe, humna dhabe sarratti. Cubbuu injifachuu dadhabe. Kanaafi bifa moofaa keessa gale. Bifa moofaa jechuun egaa kufaatii Addaamiiti hanga Kiristoos fannifamutti jireenya namaa ture sana hundumaa nutti agarsiisaa jechuudha. Kufaatii Addaamii kaasee hanga Kiristoos dhala namaatiif fannifamee iddoo isaatti isa deebisutti jechuudha. Bifa moofaan namarra ture. Bara kana keessa gaarii hojjetanii gatii ittiin argatan. Kadhaan namaa fuula Waaqayyoo hin qaqqabu. Abdii kutannaan olaanaadhaan ture. Haboon kan seexanaatiif kan cubbuu ture. Moofaa kana har'a
isaas namni eega Kiristoos isa fayyisee iddoo isaatti isa deebisee booddee deebi'anii kan keessa galan jiru. Inni lammaffaan nutti himame bifa haaraa akka bifa Kiristoosiin isa lammata uumame sana uffadhaa'edha. Kanaaf bifni haaraa jechuun immoo Addaami iddoo isaa isa ganamaatti eega deebi'ee booddee bifa isaa isa durii akka fakkeenya Waaqayyootii fi akka bifa isaatti isa uumame sanatti eega deebi'ee booddee bifa inni qabu sanadha jechuudha. Kiristoos Addaam isa lammaffaa ta'eeti dhala namaa Addaam isa duraa iddoo isaa duriitti deebisee jenna. Dubbiin fayyinaa mana amantaa Ortodoksii keessatti dubbatamu kana. Addaam iddoo isaa ganamaatti deebi'eedha. Wa'aagaboo haabaza takaat membaru iddoo isaa duriitti isa deebiseedha. Nuuni fayyinni guutuun guututti Kiristoosiin nuu kennameera. Fayyinni eega nuu kenname booddee garuu deebinee cubbuutti kufuun amala nuu ta'eera jira. Kanaaf ani cubbuun narra hin jiru ani qulqulluudha jedhee kan dubbatu yoo jiraate hin sobaayedha. Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa tokkorra yoo ta'e dubbistanii seenaa kanaa nutti himu. Cubbuun na keessa hin jiru kan jedhu yoo jiraate hin sobaayedha. Waaqayyoonis immoo sobaa isa godhaa'edha. Kanaaf qaccisa mataatii kaasee hanga qeensa miilla keenyaatti cubbuun nurraa godaanee hin beeku. Kanaaf namummaa samoofaa isa kaleessa Addaami itti kufee itti miidhamee itti rakkatee itti gidiratee keessa darbe sana keessa isa ofirraa baasaatiif namummaa isa haaraa Kiristoos nama ta'e Waaqa ta'etu jiru garuu sababa cubbuu namaatti biyya lafaatti dhufee hojjaa gabaabinaaf laphee dhiphinaan mul'atee bifa duranni nuu deebise sana isa godhannaa'edha. Amma kun nuu galuudhaa qaba. Mata dureen kun nuu galuudhaa qaba. Kun eega nuu galee booddeetidha kan tarreessinee amala saasoof hiikkoon kana dura eega nuu galee booddee amma anaaf isin bifa moofaadhaan jirra moo bifa haaraadhaan jirra kan jedhu suni nuu deebi'uudhaa qaba. An bifa haaraadhaan jira jechuun bifa Kiristoos Addaam isa duraatiif kenne sana. Cubbuu kan hin godhanne isa ganamaa sana isa ta'e hin jira kan jedhudha. Kan immoo bifa moofaadhaan jira jedhu immoo of qopheessaa jechuudha. Qalbii jijjiirrannaan kan taa'e sababa namni moofaa kun jiruuf. Qalbii jijjiirrannaan mana amantaa Ortodoksii keessatti seeraan raawwata. Abbaa lubbuu mana keessaa qabaachuu barbaada. Eenyuyyuu Kiristoosiin taanaan nama haaraadha. Eenyuyyuu Kiristoosiin taanaan nama haaraadha jechuun namummaan moofaan kaleessaa sun darbeera. Hin jiru. Namummaan moofaan kaleessaa hafeera. Haaraa taaneera. Wanti moofaan haasa'amu hin jiru. Kiristoos kan dhufe dhala namaa fayyisuudhaaf fakkeenya ta'uudhaaf. Nuun jireenya haaraa keessa irraa fi jireenya moofaa keessa irraa amma adda ba'uudhaa qaba. Amma gara amala nama moofaa sanaa dhannee ilaalla. Eega nama moofummaan nama keessa jiraate keessa namaa keessa jechuudha. Eega jiraate hundumtu uffata kana uffatee yoo yaa'u nageenya waan qabutti fakkaata. Nageenyi garuu hin jiru. Beekaa baay'ee jira biyya lafaa keessa. Namoota gurguddaa baay'ee jiru. Kan rifeensi isaanii lama ta'e. Kan haratee immoo tokkotti deebi'e addaatee jechuudha. Gara du'aatti kan siqan gara Waaqayyootti kan deemuudhaaf jedhan beekumsa guddaa kan qaban garuu nama moofummaadhaan kan deddeebi'an baay'ee jiru. Nama gaddisiisa kun. Waaqayyo maal nuun goonaan anaaf isin maal goone kan jedhu sana as keessatti ilaallachaa. Kanaaf amma gara amala nama moofaatii fi amala nama haaraa sana dabareedhaan ilaaluutti deemnaa jechuudha. Nama moofaa kan jedhamu kuni amalli isaa baay'ee lakkaa'uun hin danda'amu.
garuu iddoo gurguddaa afuritti hirree ilaaluu dandeenya. Namummaan moofaan dhala namaarra jiru kan namni ofirraa qoluu hin dandeenye kan yeroo yerootti deddeebi'ee isa rakkisu iddoo afuritti qoodamee ilaalama. Inni jalqabaa saalaa wajjin kan wal qabatu. Saalaa wajjin kan wal qabatu. Kitaaba qulqulluu keessatti dhalli namaa dhiiraaf dhala ta'ee uumame. Dhiiraaf dhalaa ta'ee yoo uumamu kaayyoo qaba. Dhiiraaf dhalaadhaaf Waaqayyo gaa'ela kaa'e. Eenyu yoo umurii gaa'elaarra geenyaan hayyama Waaqayyo yoo isaa ta'e gaa'ela geggeeffata. Garuu gara gaa'elaatu hin ga'in yookaan immoo gaa'ela keessa galanii kan hiikoo saalaa balleessan jiru kun beekamaadha. Kanaaf Phaawulos ergamaan maal jedhee iddoo afuritti hireeti bifa nama moofummaa kana yoo immoo amala nama moofummaa kana iddoo afuritti hiikee yoo inni jalqabaa waa'ee saalaatiin dhalli namaa kan inni itti gaafatamudha. Kunis sadiidha jedhe. Sadiidha jedhe. Ejjummaadha inni duraa jedhe. Ejjummaadha jedhe. Ejjummaan kun egaa afaanitti jechuun yoo hiikamu jechuudha. Hiikoo garaagaraa godhata. Afaan garamattiin dubbatame afaan Giriikiitiin yoo ilaalle inni maal jedhaa poorniyaadhaa jedha. Pornograafii sanuun jennu sana jechuudha. Poorniyaadhaa jedha. Poorniyaa jechuun maal jechuudha? Poorniyaa jechuun afaan Amaariffaatti zimmuut seedhan. Zimmuut jedhu. Poorniyaa jechuun saalaan lamaan qullaa olii ilaalanii miira ofii kaasu jechuudha. Fakkiin iddoo adda addaatti fakkeeffamee jiru qaama dhalaa tokko dhiirri tokko yoo ilaale miira inni itti godhatu jechuudha. Kan kanaan hin uumamne kan kun isa ilaallanne jedhanii kan Waaqayyo akka Yohaannis qaama isaa keessaa miira kana baasee gate malee eenyuyyuu kanaan uumamaadha. Gara dhalaa ilaalee namni yaada garaa isaa keessatti yaadee hin ejjee eewni kanarraa qulqullaa'e. Wangeelan beeka kan jedhu kakuu moofaaf kakuu haaraan beeka kan jedhu eewni kanarraa qulqullaa'e meemmee. Kanaaf sooftuweeriin namaa yaadi namaa kanaan qabamaadha. Jalqaba duraa saalaa keenyaan gaafatamna fuula Waaqayyoo. Namni moofummaan kanaan dhufa. Inni jalqaba kana taa'e. Kun nu keessa jiraachuun fedha Waaqayyoo ta'e. Dhiirri dhalaa ta'anii uumamuun fedha Waaqayyoo ta'eetu jiru garuu seeraan itti gargaaramanii dhimma itti ba'uu irratti garuu rakkina qabna. Eewni kanaan hin qabamne utuu meeshaan kana agarsiisu jiraate eewni nageenyaan ba'u. Eewni bataskaana seenu hin jiru nam. Kanaafi kun narra jira kan jedhu yoo jiraate Waaqayyo akka kana saagee diruu fi gara Waaqayyootti galgaluudha qaba. Inni jalqabaasa kana daa'edha. Kun isaan qunnameera. Akkuma keenya nama ta'anii kan uumamanii garuu rakkinni kun isaan mudatee kan injifatan baay'een jiru. Kakuu moofaa keessattis kakuu haaraa keessattis. Fakkeenyaaf gabaabsinee isa kaanitti ceena jennee yoo ilaalle Yoosef ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 39 dubbifattu. Yoosef seenaa isaa waan beektaniif hin tarreessinu. Yoosefi nama gaa'elaan geggeeffanne utuu kanaan jiru mana namaatti gabrummaadhaan qabameetu jiru. Haati manaa baay'ee isa boyyoomsuu barbaadde. Inni garuu maqaatti moggaase. Akka nun zimmut jenne, akka nun poorniyaa jenne kana. Isa hin jenne akka Ingiliffaan fornication jedhamu miti. Inni maal jedhee fuula Waaqayyootti hojii hamaa kana jedhe maqaatti moggaase. Hojii hamaa kana fuula Waaqayyootti jechuun cubbuu kana jechuun anaaf hin ta'u diddeetti maxxixxaadha. Yoo kana tuffata ofirraa baasee gad dhiisee bahee dargagga akka keessanii. Dargaggummaan si keessa jiru kun dhiirri dhalaanis na dhaggeeffadhaa. Dargaggummaan si keessa jiru kun
waaqayyo itti jiraachisaa jira moo humni sirreeru waaqayyo irraa adda si baasee kan jiru ilaalamuu turreera. Dargaggummaan kuni bara rakkisaadha. Bara waan hundumaa arguu qoodatti fudhachuu barbaadamu. Yihudaa yoo ta'e dubbiftan ergaansaa tokkitti dha boqonnaan qabu. Guutuun isaa maal dubbata? Hojii sana keessaa tokko hojii Sodoomiif Gomoraan hojjetan miti. Dhiirri dhalaaf dhalaan kan dhiiraaf dhalaan dhorkaatu ta'etu jiru dhiirri dhalaaf dhalaan biyya kana keessatti waan baay'ee hojjetaa jiru. Waaqayyo guyyaa eegaa jira malee waan kana hin hambisu akkatti. Hin hafu garuu sodaadhaa alaa waaqayyoon sodaadhaa qaama keessan kabajaa hin ta'u taanaan akka saree walitti isin hambisee booddee nama duratti isin baasadha. Jalqaba duraa kan Phaawulos akeekkachiise hojiin nama moofummaa saala qabatee dhufu kana dhaa'e. Inni lammaffaan yaada garaa namaa qabataa yaada inni immoo xuraa'ummaa dhaa'e. Xuraa'ummaan kun immoo yaada garaa namaa keessa jiraa'e. Maal jedhanii gaafatanii gooftaa utuu harka inni qatin nyaachuun xuraa'ummaadhaatti hin jennaan isa miti kan nama xureessu jedhe gooftaan. Isa miti kan nama xureessu utuu harka inni qatin nyaachuutu hin ta'in isa yaada namaa garaa namaa keessaa ba'ee arrabaan dubbatamu hojiidhaanii raawwatamu sadhaadhaa. Yaadaan kan jiru kan dubbii afaaniitiin ba'u kan gochaan immoo mul'atu isa dhaa'eeti maqaa dhahe. Wangeela Maarqos boqonnaa 7 lakkoofsa 20 hanga 23. Wangeela Maatiyos boqonnaa 15 lakkoofsa 18 irraa 14 akka ta'an dubbate gooftaan. Yaada garaa namaa keessaa kan ba'anii kan nama xureessanii isaan meeqa jedhee 14 jedhe. Yaada hamaa ejjummaan achi keessa jiraa'e hanna ajjeechaa niitii namaatti dhaquu haadha manaa gaa'ela geggeeffattee qabdu dhaqanii goyyomsu maamansa irra darbanii dhaqu jechuudha. Adaltariidha inni kun immoo inni silaa foornikeeshiniidha kan dargaggeessaati inni kun immoo isa gaa'ela dhaabbate tokkoon taa'uu dadhabee inni immoo suuffaa joora tokko isa inni dubbatamu jara deebi'ee dhaqee jechuudha. Kajeellaa hammeenyi haxxummaa alalummaa hammeenyi maqaa isaanii warran dha'u kun hundumtuu sila Wangeela Maarqos keessatti dubbadheera. Arrabsoo koora dhibaa'ummaa sobaan dhugaa ba'uu manni murtiis hiikoo dhabeera. Rakkinni kun hundumtuu nama keessaa baay'ee yaada garaa namaa keessaa ba'ee nama xureessaa jedhe. Kun saalaa wajjin ol qabataa jedhe. Inni sadaffaa inni caqasee isuma saalaa kana wajjin ol qabatu jechaadha. Alalummaadha jedhe. Kun jechuun dhiirriif dhalaan wal cina ta'anii yookiin immoo fuulleedhaa fi booda ta'anii ol gondolchuu jechuudha. Wallaansoo waliin qabuu jechuudha. Kun immoo jala bultii ejjaa jechuudha. Kanaaf gaaffiin saalaa jalqaba duraa akka jiru beeknee saalaa keenya irratti ittisa olaanaa gochuun nurra jiraata. Saalaa kanaan qulqulloonni dhalataniiru. Saalaa kanaan beektonni baay'een biyya lafaa dhalataniiru. Isa namni gar malee dhimma itti ba'u kana. Nun horii miti, nun bineensa miti. Jalqaba duraa kan inni akeekkachiisa kana. Inni lammataa namni moofummaan ittiin mul'atu maaloo jedhee amantaadhaa jedhe. Amantaadhaa jedhe. Amantaa jechuun hundi keenya akka beeknu amanuudhaa fi amanamuu. Namni tokko amantaan qaba yoo jedhe hin amanama deebi'ee jechuudha. Amanuu waaqayyoon garaa guutuun yaada guutuun lubbuu ofii guutuudhaan. Kanaaf amantaadhaa jedhe. Garuu dhalli namaa amantaadha yoo jiraatu maal hojjete jedhanii tokko kan dhorkame seera keessatti
Bahu boqonnaa 20 seera bahu boqonnaa 20 lakkoofsa tokkooti hanga 17 keessa deebii boqonnaa 5 lakkoofsa 6 hanga 21 kan dubbatame abboommii kurnan bakka lama jira. Abboommii kurnan kana keessatti inni jalqaba biyya Misir keessaa Misir kan jedhamtu afaan Arabaatiin biyya Misir keessa reekoo olaanaadhaani kan si baase waaqni kee uumaan kee ana malee waaqa adda biraa hin waaqessinii. Waaqa adda biraa namni waaqessu yoo jalqabdu yoo kanatti namni moofummaan irratti dhufa nama irratti. Maaliif waaqa isa dhugaarraa alatti waaqa of keessatti uummatte namni. Kalees dhalli namaa mukatti sagadaa ture, bishaanitti sagadaa ture, dhagaatti sagadaa ture, horiitti sagadaa ture. Jechuun qotee duudhaatti ta'u maalitti ta'u har'a immoo maaloodha waaqni kun yoo jedhame bifa isaa geeddaratee cubbuun kaleessaa jira har'as. Inni maaloodha? Inni jalqaba biyya lafaa keessatti kan isinitti dhamaa kan hundumtuu iddoo iddootti iyyaa jiru horii. Inni guddaan nama injifatee horiin bifa baay'eedhaan albuudaan ta'uu danda'a, qarshiidhaan ta'uu danda'a, manaan ta'uu danda'a, konkolaataan ta'uu danda'a. Bifootii qabu sanaan horiin jiraannaan amantaan gaaffii keessa gala beektu miti. Amantaan gaaffii keessa gala. Yoo kanatti dhalli namaa maal taate? Waaqa isa dhugaarraa adda baate waaqa mataa isheetii of keessatti uummatte jechaadha. Tokko itti lakkoofsa tokko kan isheen kaattu waaqa isa dhugaa tun ta'e waaqa tolfamaa ofii ishee kaatte sanadha jechaadha. Eeyyuu kanaan hin qabamne har'a. Horii qarshii duwwaa miti kan namni of keessa qabu. Bifni akka isa tokkootti iskiin kadhata. Bifa isaa kan waaqessa jira. Waltajjii irratti mul'achuudhaaf. Qarshii hojiin ol qabatee maal jedhee Ximooteewos duraa boqonnaa 6 Ximooteewos duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 6 kaasee hanga 11tti maal jedhee waayyuu fuunee biyya lafaa dhufnee waayyuu fuunee deemnee kanuma qullaa boosee dalattee hundumtuu mankaraaree boo'ee kan dhalate biyya lafaa irratti waa fidee dhufne sanaan waa fuudhee deemu qullaa dhuftee uffataa irra uffattu kan hin uffattu kafana duwwaan isheen waa buujanii meetirii bifa keeti jechuudha isheen jedhan duwwittiidha qoddiroosi dhuunfaa deema wanta adda biraa fuutee dha viillaa yoo ijaartes yoo amman beekamti biyya lafaa irraa waa fuutee deeme fuudhee deeme namnuu fuunee deemne nuu fuunee deeme garuu kan biyya lafaa irratti nu barbaachisu waa lama jira jedhe Phaawulos. Maal jedhee nyaataaf uffata qabaannaan nu gaa'e nyaataaf uffata maaliif akka seera uumamaa boqonnaa 3 keessatti nutti himametti jechuudha. Waaqayyoon dhala namaa gannata keessaa gaafa gadi baasu uffata tuffisee gabbaasee qullaa nu waaqne waaqayyo bakkee uffata nutti uffisee horiin du'ee yoo san namni irraa uffatte maal akka ta'e shakkuu dandeenya. Dhufaatii Kiristoos labsa wanti sun uffataan kan nu baase ayyaana wajjin nu gadhiise waaqayyo. Kanaafi uffanni nu barbaachisa dirqaman. Inni yommuu xiqqoo uffatti nam kan qaama si agarsiisu eeyotti agarsiisaadha. Uffata nu uffanna kaakuunsaa sun mataan isaa iyyuu nu gaafachiisadha. Uffata ta'uyyuu malee jechuudha. Isarratti immoo nyaata kun lamaan hin hafu bakka. Warra barbaachisoo ta'an keessa nyaatiif uffanni bakka dirqaman. Yoo manni jiru ta'e boolla keessa namni jiraachuu danda'a, mukarra jiraachuu danda'a akka malee yoo rakkate jechuudha. Kan garuu ittiin turuu hin dandeenye nyaataaf uffata kun dirqaman. Waayyuu fuunee dhufne waayyuu fuunee deemnu gaafa jedhu isa kana ibsa. Isaan tokko garuu gadi siqee iddoo mansila caqasetti horii barbaacha jedhanii amantaa keessaa ba'anii rakkina olaanaadhaanii of hubaniidha. Amantaa gadhiisaniidha. Ankoof kan keessan maal fakkaata amantaan keenya dhuguma waaqayyoon amannee ejjennoodhaan jirramoo nusi akka warra sanaa bannee jirra kan jedhu sun ilaalamu tureera. Kun amala nama muufaati waan ta'eef jechuudha. Inni ittaansee lammaffaa amantaa jalatti dubbate immoo qoricha namatti gochuudha moora moruu muummaadhaa qoricha inni tokko yoo bira gaasha godhatee
qabxiin isaa olaanaa ta'e inni tokko mokorchatti barbaada. Waan nama dhibu keessa nama miidhuudhaaf. Namni sun yoo ka'ee eebbifame biyya gargaara. Lammii gargaara ture. Garuu sagalaafachuudhaaf hidhee dhaqee qoricha fide. Nyaata kaleessa wajjin hin nyaanne hojii nyaanneedha. Summiitti godhee kennuudhaaf hidhee. Kun dhala namaa keessatti hammamirraa bilisa taanee jirra naafise. Kun ilaalamuutu irra jiraata. Kanaafi Yohaannis maal jedhee nu gorsa kanaaf? Ergaa isaa isa duraa, ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 21 irraa waaqa tolfamaa irraa of eegaa. Waaqni tolfamaan gabbifni isaa baay'eedha. Sana nu hubattu jedhee darba. Kana biraan immoo seera lakkoofsa boqonnaa 23 lakkoofsa 23 irraa nama waaqayyotti amanee jiru irratti mamummaa waan tokko yoo haboon qabu keessumaa saba Israa'el kakuu moofaa keessa turte Museedhaan geggeeffamaa ture. Saba sana irratti illee waaqayyo haboo kenneefi mamummaan biyya Misir irratti waan goone ture. Nuun immoo Israa'el warri haaraa warri Kiristoosiin geggeeffamnu immoo wabii qabna isa qabna jechuudha. Yoo isa amannee of harkaa qabaanne namni waan barbaade yoo nurratti godhe iyyuu haa ta'uu hin dandeenyu. Hammam isa amannee jirraa sanadha. Kan ilaalamuudha qaba. Inni sadaffaan Paawulos dubbate kan nama moofummaa kana inni immoo gamtaa wajjiniin kan wal qabatu jireenya gamtaa keenya wajjin. Nun biyya lafaa keessa gaafa jiraannu qophaan jiraannu. Kan jiraannu nama wajjin mana barumsaattis haa ta'u, qe'ee keenya keessattis haa ta'u, iddoo hojiittis haa ta'u, kan nu jiraannu nama wajjin gamtaadhaan jiraannu. Bara gamtaa kana keessa garuu walitti bu'iinsi jiraachuu danda'a. Gaariitu nu gochaa jirru hamaatti kan eegan jiru. Isaaniin immoo maal godhe kutaa sadaffaa godheeti qabxii 9 dubbate. Innis akkas jedhe hawaasummaa kana jechuudha. Lolee, morkii, weennoo, dheekkamsa, gargar ba'uu, dhugaa galuu, hinaaffummaadhaa fi ajjechaan jiraa'edha. Dhuguma dhabu. Kuni amala nama moofaatii namarra jiraatu. Biyyi lafaa kanaan qabamtuudhaaf kan waaqayyoon beeku duwwaatu kanarraa bilisa ta'a. Namni waaqayyoon hin beekne kana wajjin jiraata. Kana of keessaa balleessuun suni baay'ee rakkisaadha yeroo ammaatti jechuudha. Kun ilaalamuutu irra jiraata. Hirmaannaan inni ittiin hiree kaa'e kun garuu dubbii cimaadha. Borganama inni ilaaltu jireenya keessan duratti. Jalqaba duraa kan saalaa kaa'ee, lammaffaa kan amantaa kaa'ee, sadaffaa irratti immoo kan jireenya gamtaa kaa'ee amma laas irratti. Hubachuudhaaf kan qabnu jechuudha. Waa'ee lolaa yoo kaafnee ilaalle amma fakkeenyaaf gabaabsine jechuudha. Lolli eessaa ka'a? Maa inni maddi lolaa? Maaliif namni ol tuqu? Kan qilleensa gadhiise yoo waaqayyoodha. Kan aduwaan baase yoo isadha. Kan dhiisisu yoo isadha. Kan jiraachisu yoo isadha. Maaliif namni walitti bu'a yoo jedhanii kuni hundeensaa baay'ee ta'uu danda'a. Gaaffii mana guutuu gaafadhan mana. Arrabni keessanii fi ilkaan keessan maaliif ol ciniinaa? Eewu balleesse. Arraba moo ilkaan? Waliin hoo jiraatu? Hojii mataa isaanii yoo qabu? Ol ciniina nuti maaliif maddi isaanii yoo jedhanii? Ijatu ilaalee jechuu dadhabe kanaaf ijatu itti gaafatamaa jedha. Dhagaarraan hin jenne utuma taa'ee nyaatuuti of ciniina. Lakki yaada isaatu mudoo adda biraa dhaqee yaadi isaa nyaata hoo nyaachaa jira maaliif jiiwwanta adda biraa yaada dhalli namaa utuu ta'e. Eewun irree balleessaanii arrabaa bilkaan gidduu jiru kuni. Eewun taqabannu eewun himannu huudhaadhaan. Arrabni keessanii bilkaan keessan ol ciniineen beeku. Beekamaadha. Arrabni niigdii manni murtii kana ilaaluu fi rakkinaadha. Kun rakkinadha beektu miti. Arrabni immoo rakkina qabdu hin jedhu. Arrabni rakkina mataa ishee qabaachuu dandeessa. Ilkaan 32 akka masaraatti yaaddee. Qoonqoo immoo akka boolyaatti yaaddeeti dubbattee deebiti kan reebamu sammuudha harka rukutamaa miila caba. Kan isheen bootette jechuudha. Adabattee hin ta'e isheenis rakkina qabdi tochoodha immoo mirga qabdi.
rakkisaadha iddoo lamaanitti jechuudha. Garuu lafa rakkinichi jiru sun ilaalamu tureera. Eessatti reeyoon cidhiinnaa maaliif dhufe? Utuu midhaan hin jiraatinis lafa kee nama sirriitti akeekkachaa jira jedhama. Namatu sirriitti arraba nyaataa jira. Aadaadha isheen kun miti. Aadaadhaan isheen sun. Garuu qabatamaa dhugummaadha yoo ilaalle maddii rakkina tokko eessaa kaati yoo inni ilaalle tokkoffaa yaada madu. Wanni fedha iyyuu yaadaa fi dubbii afaaniitiif gochaa ni jedhama. Bahaliyoo banamii baga beekirri kana sadan keessaa alan tokko. Kanaaf yaadi namaa waan tokko irratti xiyyeeffachuu yoo dadhabu yaadi namaa tokko ol yoo ta'u maqaan isaa dhiphina jedhamee waamama. Dhiphina keessatti rakkinni uumamu sun immoo qaama tokkoof kennamaa jechaadha. Kanaaf itti gaafatamaan yaada dhala namaati. Bu'uurri isaa yaada namaati. Yaadi namaa immoo sammuudhaan gaggeeffamu. Yaada keenya irratti jechuudha qabnaadha. Kanaaf lollee isaatti jedhanii yaadarraadha. Hinaaffaan jiraachuu danda'a tattaaffii keenya ilaalanii. Dheekkamsi jiraachuu danda'a. Dheekkamsi immoo hundee ajjeechaati. Akka gooftaan nutti himee wangeela Maatewos boqonnaa 5 irratti. Najjeesinaa akka jedhame dhageessaniitu ani garuu isinii nan jedha obboleessa keessan irratti hin dheekkaminaa jedha. Maaliif dheekkamsooni waan gadhee fida waan ta'eef jechuudha. Kana jedhee dubbateera. Kanaafi dheekkamsoo kan jedhu suni jiraachuu danda'a. Inni adeemaa jedhan immoo walitti gurmaanii waa hojjetanii jira. Kanarraa kuni amala nama moofummaati. Jarreen kanarraati bilisa ta'uudhaa. Dhumarratti Phaawulosi amala nama moofummaa kana arfaffaa irratti gaafa kaa'u kan dhuunfaa godhee kaa'e kan dhuunfaati jedhe. Nama dhuunfaatu mataa isaatti hojjeta malee kuni akka seeraatti hin taa'u. Kan jaallatu jira kan hin jaallanne jira jedheeti tokko machiidhaa jedhe. Hundumtuu waan gara isaatii hojjechaa jedhe. Dhugaatiin immoo qophaa isaa miti. Booddee isaa kan dhufu jira waan baay'ee. Dhugaatiidhaa jedhe. Kan ilaalchisee Solomoon fakkeenya boqonnaa 23 lakkoofsa 29 hanga 32 ejji diimachuun qaamni madaa'uun eenyuufiyye isaan dhugaatii dhuguudhaaf yeroo dheereffatan mitiiree kan waliin makanii dhugan mitiiree dhugaatiin mataa isaatti gadhee ta'etu hin ta'in dhugaatiin kaayyoon isaa gara isaatti nama geessaadha. Namni eega dhugee booddee maal ta'a? Sammuun namaa sirrii hin hojjetu. Kanaaf dhugaatii irraa bilisa ta'aa kun amala nama moofaati jedhe. Yoo kana godhu dhalli namaa gara hin taanetti dhaqa gatii ta'eef jechuudha. Kanaaf dhugaatii irraa bilisa ta'uun gaariidha. Nan dhuga yoo jettan immoo hin barbaaddu taanaan jechuudha dhugaatiin jira. Akaakuudhaan bataskaanii qabdi. Nan dhuga yoo jettani waynii qaanaa keessatti qophaa'e maaliif dhiiftan? Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 1 hanga 11 Gooftaan Kiristoos haadha isaatii wajjin ergamoota wajjin duuka bu'ootaa wajjin walitti qabamanii kan inni bishaan geeddaree kenne yoo jira waan namni nu affeere horii namaa ta'eef dhannee sana dhumna moo kun immoo waan tola ta'eefiti irraa baqan. Kana qabna. Tokko kuni dhugaatii guyyaa gaafa inni raajii jedhee argame bishaantu gara maalitti geeddarame? Gara wayiniiti. Daadhiin jennu. Daadhiin dammaaf maalirraa jedhama miniire. Wayiniidha inni kun. Mukarraa cirame miti kan jedhame. Raajii isaa guddaatu geeddarame. Kanaafi bishaan fuudhee gara maalitti geeddareedha? Gara wayiniitti geeddareedha. Isuma kana qabannee deebinee dhanneeti misseeta aamus gaafa kamisaa galgala modhan. Wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 26 kaaftanii dubbifattu. Iddoon irratti immoo maalidha? Wayinii isa jedhame silaa deebi'ee gara dhiiga isaatti geeddaramee jedhe. Sila bishaantu gara wayiniitti geeddarame amma immoo wayiniitu gara dhiiga isaatti geeddarame. Nan dhuga kan jedhu yoo jiraate fala qaba ture jechuudha. Wanti dhugaatii bira nu geessu tokko yoo hin jiru. Isa kana dhugee namni machaa'ee kufee qullaafee hin jiru. Kan dhugee qullaafee tokko Nohidha. Seera uumamaa boqonnaa 9 dhattanii dubbifattu. Kan dhugaatiidhaan. Boqonnaa 9 lakkoofsa 20 hanga 24 Nohisi bishaan badiirraa hafee bidiruu keessaa bahee wayinii dhaabee booddee hin dhugee hin machaa'ee qullaafee. Dhugaatii namni
qulqullaa nabiin naftu guyyaa tokko. Lammaffaa akka looxiin beektu miti. Looxiin ijoolleen isaa goyyomsanii kan mucaarraa godhatan dhugaatiidhaan. Seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 30 hanga 38 yoo ilaaltanii ijoollee hangafaa qoxosuu qaba. Inni immoo abiddarraa hafe ture. Biyya Sodoomirraa hafeeti Zo'aar kan jedhamtu tullu tokkotti siqee ture. Achumatti ijoolleen mala maltee dhugaatii dhugsiistee abbaa isaanii irraa ijoollee godhatan. Yoo dhugaatii dhugu namni ejjatti dhaqaa inni namoota suma kana wanta dabraa jiru owwallaadha sammuu isaa sirrii yaadu. Inni dhumaa Phaawulos nutti hime isa kan dhuunfaatti jedhamu kana keessaa sirbaadha. Bu'aan sirbaa ammas maal ta'a akka Yohaannisiin mormarraa mursiisee akkuma kana gara gadheetti dhaqaa. Maali baay'ee ilaalleerra. Yoo sirbanii dhaabannee ilaallaa yeroo sanaa fi qaamni keenya bakka waa fedhe iyyuu hin dagata. Booddee garuu turre gadda olaanaa nurratti dhufee dhaga'ama. Faarfannaan mana keenya kan gadda qabna. Abdii qabna malee jechuudha. Kanama faarfannaa dhaggeeffadhu manaa bahi isuma guutuu dhaggeeffachaa ooltaa jechuudha. Kan Waaqayyo wajjin walitti nama geessine hundumtu amala nama moofaa nurratti moosisaa jechuudhaafidha. Egaa amala nama moofaa kana ta'e amalli nama haaraa immoo maaloodha kan jedhu immoo gabaabsinee ilaallee barumsa keenya asirratti xumurra. Amalli nama haaraa immoo jedha Phaawulos achuma irratti jechuudha. Amalli nama haaraa immoo sagaliidhaa jedhee akkuma silaa sadi-sadiin qoode sadi-sadiin kana bara jireenya keenyaan nurraan fannu dhaamsa olaanaa nuu kennamedha. Amalli nama moofaa eega kana fakkaate amalli nama haaraa jechuun inni Kiristoosiin duukaa bu'ee akka Kiristoositti jiraatu amala bifa Kiristoosiin jiraatu immoo maal fakkaata jedhanii akkuma nutti himame egaa Roomaa boqonnaan 8 lakkoofsi 28 kaastanii yoo ilaaltanii bifa mucaa isaatii fakkaanna nuuni. Gooftaan hin ejjinu hin hanne hin hannu hin soomnu nu Waaqayyo wajjin jiraanna jennu bifa Kiristoos ofirraa qabna jechaadha. Kun bifa amala nama haaraati. Inni immoo maaloo dheedhee sagalee isaan jedheetii iddoo sadi-sadiitti qooda. Jarreen kun hundumtuun dhalli namaa dhama'ee kan fidu miti kennaa fuula qulqulluu ta'edha. Yoo fuulli qulqulluu isa gargaaree duwwitti dhalli namaa waan kana salganee jetaa'edha. Kutaa tokkoffaa iddoo sadiitti qoodeedheera sadi-sadiini. Kutaan tokkoffaa inni jalqabaa'edha. Jaalala, gammachuudhaa fi nageenyadhaa'edha. Jarreen kun beekumsa biyya lafaatiin dhufuu hin danda'an. Tokkoffaa. Lammaffaa maddi isaanii waaqadha malee dhamaatii namaa miti jechuudha. Beekumsa namaa miti. Eewni jaalala dhama'ee fide hin jiru. Eewni gammachuu dhama'ee fide baay'een keenya waa baay'ee itti gammaduudhaaf jennee walitti qabna. Garuu gaddarraa alatti gammachuu guyyaa kan tokko iyyuu hin qabnu. Yoo waaqa biraa namaa kenname garuu yoo waa dhabne iyyuu gammachuu qabna. Lafaan nama rukutu yoo jiraate hafuurri suni hafuura Waaqayyoo akka hin taane hubannaa jira. Ana hafuurri Waaqayyoo na duukaa jira kan jedhu mallattoo qaba. Lafa Waaqayyoo jechuu hin danda'u namni tokko. Mallattoon hafuura qulqulluu Isaayyaas boqonnaa 11 lakkoofsa 2 irra jira. Namni yoo kana godhatuuti firii ana fide qaba. Yoo dubbatu illee waa'ee amala nama haaraa gaafa dubbatu firii isaa tokko akka ta'e tokko wal qabatanii deemu gatii ta'e. Salgan isaanii isa tokkorraa isa tokko adda baasuu hin danda'amu. Sadi-sadii na jiru iyyuu malee maddi isaanii jalqabaas kana ta'u iyyuu malee hundi isaanii tokkodha jedha. Firee malee firee wajjin jennee. Ijee malee ijoota hin jennee tokkodha jechuudha. Jaalala jechuun akka biyyi lafaa beekutti tun ta'ini akka Waaqayyo nu agarsiisetti. Jaalalli iddoo afuritti qoodanii dubbatu. Inni jalqabaa agaappeedha. Agaappee jechuun jaalala Waaqayyo dhala namaatti jaallatee jechuudha. Kunis wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irra jira. Waaqayyo tokkicha ilma isaa hanga kennutti biyya lafaa jaallateedha. Darbee immoo gooftaan Kiristoosii jaalala isaa kan nu mul'isee of dabarsee nu laachuudhaan. Innis immoo dabarsee of laatee.
amma kun hidhata maalii qaba yoo inni anaaf isin walii keenya maal gochuudha akka qabnudha kan ilaaluudhaaf immoo ergaa Yohaannis dura boqonnaa 3 dhattanii dubbisu hiikoo jaalalaa qaayeli obboleessa isaa Abeeliin ajjeesuudhaaf sababan qaba labni dhibbanne qabeenyaan hin irranne garuu obboleessa isaa ajjeeseedha maaliif ajjeesee hojiin isaa hamaa waan ta'eef kan saammoo gaarii waan ta'eef mitiiree jedheeti sababa isaa dubbata hiikkoon isaa gara bataskaanaatiin gara dabratti yoo hiikame jechuudha waa'ee haadha manaatti yoo ta'e iyyuu garuu edha qaayeli Abeeliin ajjeesuudhaaf sababan qaba waan tokko iyyuu qabu ta'u kanaaf akka inni godhen godhinaa kan obboleessa isaa jibbuu inni lubbu baasaadha jedha fuula waaqayyootis fudhatamaa miti walii keenya jaallachuudha qabnaa jedha seerris kan gudunfame kan hidhame abboommii lamaanii jedha kakuun moofaa raajonnii fi kitaabni Musee shanan kan isaan gudunfaman jaalala kan jecha tokkoon ta'e iddoo lamatti qoodeen waaqa kee uumaa kee yaada kee guutuu humna kee guutuu jaallatu kan jedhu isa dura yoo ta'u inni lammaffaan garuu nama akka keetii akka mataa keetti jaallatu kan jedhudha kanaaf jaalalli hiikoo adda biraan qabu akka waaqayyo nutti agarsiisa sanadha jechaadha agaappee faayidaa bu'uurfatee kan deemu miti jaalalli anaaf isin gidduu jiru garuu faayidaa irratti kan hundaa'e yoo narraa waasii godheeti borimuu dugda baastaa jechaadha garuu jaalalli kana miti jaalalli kennuu duwwittiidha fudhachuu miti inni hun agaappeedhama inni lammaffaan jaalala saalaa gidduu jiru dhiirriif dhalaan kan ol jaallatu kan waaqayyo dhala namaatiif kennu garuu kan seera qabu inni kun eros jedhu warri biyyaalaa jechuudha eros jechuun jaalala dhiiraaf dhalaa gidduu jiru jechuudha saala lama gidduu dhiiraaf dhiira gidduu dhalaaf dhalaa gidduu tun ta'e dhiiraa fi dhalaa gidduu jiru jaalalli suni seera qabeessa yoo ta'u eros jedhama inni sadaffaan garuu fiiliyaa jechuun immoo kan dhalli namaa saalaa malee walii isaa wal jaallatu jechuudha inni dhumaan arfaffaan storge afaan Giriikiiti isaan kun hundumtu storge jechuun immoo kan dhalli namaa kan obboleettii jaallatu kan namni horii jaallatu kan namni tulluu jaallatu laga jaallatu biyya jaallatu jarreen kun walitti qabamanii kaneen jaalalli tokko ta'u malee akkuma mana barumsaatti isin baratamu vektoriidha vertikaalii fi horizontaalii qabaachaa riizaltaantiidha walitti qabaadhaa jechaadha hiikkoon isaa gaddiigamee gaafa ilaalamu isa kana amalli isaa immoo ilaalamu jedhamu immoo Qorontoos duraa boqonnaa 13 lakkoofsa 4 kaastanii hanga 13tti yoo ilaaltanii hinaaffaan qabu dudda hin ba'u dhiifama godhaa jedheeti akaakuu isaatiin gaddiigu kanaaf waaqa biraa kan namaa kennan jaalalli kun hin jiru taanaan nama haaraan nu keessa hin jiru jechaadha nama moofaan nu keessa jira jechaadha kanaaf jaalala ofii godhachuudhaa qabna jaalala namaaf godhachuudhaa qabna kun isa jalqabaateedha gammachuun kan jiru qabeenyaadhaan miti beekumsaan miti aangoodhaan miti jarreen kanaan kan kana argatan jiru waaqa biraa yoo namaa kenname duwwitti gammachuun kan jiraatu nageenyi kan jiraatu yoo waaqa biraa namaa kenname wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 27 Yohaannis 14:27 akkanumas immoo ergaa Phaawulos gara saba Filiphisius boqonnaa 4 lakkoofsa 7 irraa akka dubbatu nagaa koon isinii kennaa nagaan isinii kennu kan biyya lafaa isinii kennu miti kan namni nuu kennu maaloo yoo baay'ate mootummaan maal nuu godhaa qondaala nuu ramadeeti loltuu nuu ramadeeti mana keenya eegsisa kun garuu nageenyaa keenya mirkaneessu horii qabnu kaleessa horii godhanne kanaan mana keessatti horii sana jechuun horii mana keessaa qabnu hattuun bakkeedhaan nu garmaamu kuni wallixee kan nuti hin goonee fi kan nu gochuu danda'u naannaatti waardiyyaa nuu dhaabu waardiyyaan dhaabatu malee anaaf isin nagaan qabu maal goona yoo ta'ani tokko qulfii hamaa bitanna saree guddaa isa guddifan kana biraan zabanyaa qacaran arfaffaa tofii keenya rifa dhiibneetti siree irra teenyee eegaa bulla hin jiru nagaan gammachuun keenyas nagaan keenyas jaalalli keenyas waaqayyo wajjin malee isa kanaaf miti namni haaraan kana yaadu yoo hundumtuu dimshaashaan malee anaaf waaqayyo naa kennuu danda'a ani akka Iyyoob ijoolleen koo yoo badan horiin koo yoo dhume kan biraan qaamni koollee yoo narratti raamma'e deebi'ee waaqayyo kana naa gochuu danda'a kan jedhu abdii qaba Iyyoobin fakkaatee jechuudha ittaansee obseedha obsa arjummaadha garraamummaadha
kana biraan amantii dhaayidha gowwummaa dhaayidha inni dhuma waan nama dhibu keessa jarree kana salgayyoo ilaaltanii isa jalqabaatiif isa xumuraa ilaaltu inni jalqabaa jaalalaan jalqabe inni dhumaa immoo of bituu kan jedhuun dhume of bituu of qabuu jechuudha namni qaama isaa irratti haboo qabu fakkeenya boqonnaa kudha jaalakkuun 32 irraa akka ilaalamutti kan biyya fudhatu caalaa'edha biyya bushuun namaani garuu obbuchuun eenyuuni kan jedhuudhaan dhaqnu kanaaf eewwan obbuchuu danda'u ija kee irratti haboo qabdaa dandeessaa miira kan qabu gurra kee irratti haboo qabdaa yaada garaa kee irratti haboo qabdaa kan jedhu sun hundumtuu as keessa jira kanaaf obbituudha jalqabas gudunfaa isaas Phaawulosi seera qabeessaan kaaye loojikiidha jechuudha seera qabeessaan sababaan kaaye kanaaf nama isa moofaa ofirraa fageessa nama haaraa uffadhaa kan jedhu Phaawulosi akka ittiin nu barsiise amma anaaf isin keessa namni moofaa jiramoo hin jiruu dhagaafi namni na keessa jira immoo maal gochuudha qaba kan jedhu immoo falli taa'eera jalqaba duraa abbaa lubbuu godhadhaa abbaa lubbuu godhadhaati abbaa lubbuu wajjiniin haasaa godhaa nama hamaan na keessa jiraati nama moofaan ofirraan kaasaa jira inni jalqabaa isa kanadha booddee gaabbii seenaa gaabbii seenuu jechuun akka mucaa sabadeeti wangeela Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 11 hanga 32 mucaan badee jalqaba duraa gara abbaa isaatti tuun deebiin gara yaada garaa isaatti deebi'eedha booddee murteeffatee gara abbaa isaatti deebi'e dhiifama argatee badee ture argameera du'ee ture lubbuudhaan jiraa jedhame inni jalqabaa kana lammaffaa gaabbii galuu jechuun maal jechuudha gadduun immoo akka saba Qorontos sabni Qorontos cubbuu isaan irratti gaddanii akka biyya lafaatti miti namni kan gadduuf sababa baay'ee qabaachuu danda'a isaan garuu kan gaddanii sababa cubbuu isaaniiti waaqarraa adda baanee mootummaa waaqayyoo irraa adda baanee dhanii gaddaniidha kun immoo Qorontos lammaffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 9 hanga 10tti jira haati koo duuteetti abbaan koo du'eera obboleessi koo obboleettiin koo na biraa du'aniiru qabeenyaan ijoollummaadhaa kaasee hanga ammaatti toladhee barbadaa'eera kana booddee abdiin qabu jedhanii kan gaddan baay'een jiru akka haadha keetiif akka abbaa keetii jedha kitaabni qulqulluu Sillaaseen sii jiru akka obboleessa keetiif akka obboleettii keetti immoo ergamoonni waaqayyoo jiru akka qabeenyaatti immoo mootummaa waaqayyoo jira gatii ta'eef gadda kee kanarra ni waliinidha gadda kee maalatti goota waaqarraan adda bahee iti mootummaa waaqayyoo irraan adda bahee iti kanaan gaddii jedhe inni sadaffaan immoo gaabbuudhaadha gaabbuu jechuun immoo akka Phexros kun immoo wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 75 irra Phexros singalu eegale booddee gaafa gooftaan darbee kenna amalli nama haaraa immoo jedha Phaawulos achuma irratti jechuudha amalli nama haaraa immoo sagalee dhaayidee akkuma silaa sadiin qoode sadiin kana bara jireenya keenyaan nurraan fannu dhaamsa olaanaa nuu kennamedha amalli nama moofaa eega kana fakkaate amalli nama haaraa jechuun inni Kiristoosiin duukaa bu'ee akka Kiristoositti jiraatu amala bifa Kiristoosiin jiraatu immoo maal fakkaata jedhanii akkuma nutti himame egaa Roomaa boqonnaan 8 lakkoofsi 28 kaastanii yoo ilaaltanii bifa mucaa isaatii fakkaanna nuuni gooftaan hin ejjinu hin hannu hin soomnu nu waaqayyo wajjin jiraanna jennu bifa Kiristoos ofirraa qabna jechaadha kun bifa amala nama haaraati inni immoo maaloo dheedhee sagalee isaan jedheetti iddoo sadiitti qooda jarreen kun hundumtuu dhalli namaa dhama'ee kan fidu miti kennaa fuula qulqulluu ta'edha yoo fuulli qulqulluu isa gargaaree dhufutti dhalli namaa waan kana salganii jeetaa'e kutaa tokkoffaa iddoo sadiitti qoodeedheera sadiin kutaan tokkoffaa inni jalqabaa jaalala gammachuudhaa fi nageenyaadhaa jarreen kun beekumsa biyya lafaatiin dhufuu hin danda'an tokkoffaa lammaffaa maddi isaanii waaqadha malee dhamaatii namaa miti jechuudha beekumsa namaa miti eewni jaalala dhama'ee fide hin jiru eewni gammachuu dhama'ee fide baay'een keenya waa baay'ee itti gammaduudhaaf jennee walitti qabna garuu gaddarraa alatti gammachuu guyyaa kan tokko yoo qabu yoo waaqa biraa namaa kenname garuu yoo waa dhabne iyyuu gammachuu qabna
lafaan nama rukutu yoo jiraate hafuurri suni hafuura waaqayyoo akka hin taane hubannaa jira. Ana hafuurri waaqayyoo na duukaa jira kan jedhu mallattoo qaba. Lafa waaqayyoo jechuu hin danda'u namni tokko. Mallattoon hafuura qulqulluu Isaayyaas boqonnaa 11 lakkoofsa 2 irra jira. Namni yoo kana godhatuti firii ana filaga. Yoo dubbatu illee waa'ee amala nama haaraa gaafa dubbatu firii isaa tokko akka ta'e tokko wal qabatanii deemu gatii ta'e salgan isaanii isa tokkorraa isa tokko adda baasuu hin danda'amu. Sadii na iyyuu malee maddi isaanii jalqabaas kana ta'u iyyuu malee hundi isaanii tokkodha. Firee malee firee wajjin jennee ijee malee ijootan jennee tokkodha jechuudha. Jaalala jechuun akka biyyi lafaa beekutti tun ta'ini akka waaqayyo nu agarsiisetti. Jaalalli iddoo afuritti qoodanii dubbatu. Inni jalqabaa agaappeedha. Agaappee jechuun jaalala waaqayyo dhala namaatti jaallatee jechuudha. Kunis wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irra jira. Waaqayyo tokkicha ilma isaa hanga kennutti biyya lafaa jaallateera. Darbee immoo gooftaan Kiristoos jaalala isaa kan nu mul'isee of dabarsee nu laachuudhaan. Innis immoo dabarsee of laatee. Amma kun hidhata maalii qaba yoo jenne anaaf isin walii keenya maal gochuudha akka qabnuudhaan. Kana ilaaluudhaaf immoo ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 3 dhattanii dubbisu hiikoo jaalalaa. Qaayilii obboleessa isaa Abeeliin ajjeesuudhaaf sababa qaba. Lafni dhibbanne qabeenyaan hin hir'anne garuu obboleessa isaa ajjeeseedha. Maaliif ajjeesee? Hojiin isaa hamaa waan ta'eef kan isaa immoo gaarii waan ta'eef mitiiree jedheeti sababa isaa dubbata. Hiikkoon isaa gara bataskaanaatiin gara dabratti yoo hiikame jechuudha. Waa'ee haadha manaatti yoo ta'e iyyuu garuudha. Qaayilii Abeeliin ajjeesuudhaaf sababa qaba. Waan tokko iyyuu qabu. Kanaaf akka inni godhen godhinaa kan obboleessa isaa jibbuu inni lubbu baasaadha. Fuula waaqayyoottis fudhatamaa miti. Walii keenya jaallachuudha qabnaa. Seerris kan gudunfame kan hidhame abboommii lamaaniidha. Kakuun moofaan raajonnii fi kitaabni Musee 5 kan isaan gudunfaman jaalala kan jecha tokkoon ta'ee iddoo lamatti qoodeen. Waaqa kee uumaa kee yaada kee guutuu humna kee guutuu jaallatu kan jedhu isa duraa yoo ta'u inni lammaffaan garuu nama akka keetii akka mataa keetti jaallatu kan jedhudha. Kanaaf jaalalli hiikoo adda biraan qabu. Akka waaqayyoon nutti agarsiisa sanadha jechaadha. Agaappee faayidaa bu'uurfatee kan deemu miti. Jaalalli anaaf isin gidduu jiru garuu faayidaa irratti kan hundaa'e. Yoo narraa waasii godheeti borimmoo dugda baastaa jechaadha. Garuu jaalalli kana miti. Jaalalli kennuu duwwittiidha fudhachuu miti. Inni kun agaappeedha. Inni lammaffaan jaalala saalaa gidduu jiru dhiirriif dhalaan kan yoo jaallatu kan waaqayyo dhala namaatiif kennu. Garuu kan seera qabu. Inni kun eros jedhu warri biyya alaa jechuudha. Eros jechuun jaalala dhiiraaf dhalaa gidduu jiru jechuudha. Saala lama gidduu dhiiraaf dhiira gidduu dhalaaf dhalaa gidduu tun ta'e dhiiraa fi dhalaa gidduu jiru. Jaalalli suni seera qabeessa yoo ta'u eros jedhama. Inni sadaffaan garuu fiiliyaa jechuun immoo kan dhalli namaa saalaa malee walii isaa wal jaallatu jechuudha. Inni dhumaan arfaffaan Storge afaan Giriikiiti isaan kun hundumtu. Storge jechuun immoo kan dhalli namaa kan obboleessa obboleettii jaallatu. Kan namni horii jaallatu, kan namni tulluu jaallatu, laga jaallatu, biyya jaallatu. Jarreen kun walitti qabamanii kanadha. Jaalalli tokko ta'u malee akkuma mana barumsaatti isin barattan vektariidha. Vertikaalii fi horizontaalii qabaachaa. Riizaltaantiidha. Walitti qabaadha jechaadha. Hiikkoon isaa gaddiigamee gaafa ilaalamu isa kana. Amalli isaa immoo ilaalamu immoo Qorontoos duraa boqonnaa 13 lakkoofsa 4 kaastanii hanga 13tti yoo ilaaltanii hinaaffaan qabu, dugda hin ba'u, dhiifama godhaa jedheeti akaakuu isaatiin gaddiiga. Kanaaf waaqa biraa kan namaa kennaan jaalalli kun hin jiru taanaan nama haaraan nu keessa hin jiru jechaadha. Nama moofaan nu keessa jira jechaadha. Kanaaf jaalala ofii godhachuudhaa qabna. Jaalala namaaf godhachuudhaa qabna. Kun isa jalqabaateedha. Gammachuun kan jiru qabeenyaadhaan miti, beekumsaan miti, aangoodhaan miti. Jarreen kanaan kan kana argateen jiru. Waaqa biraa yoo namaa kenname iyyuu miti. Gammachuun kan jiraatu. Nageenyi kan jiraatu yoo waaqa biraa namaa kenname. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14
lakkoofsa 27 Yohaannis 14:27 akkanumas immoo ergaa Phaawulos gara saba Filiphisiiyus boqonnaa 4 lakkoofsa 7 irraa akka dubbatu nagaa koon isinii kennaa nagaan isinii kennu kan biyya lafaa isinii kennu miti kan namni nuu kennu maaloo yoo baay'ate mootummaan maal nuu godhaa qondaala nuu ramadeeti loltuu nuu ramadeeti mana keenya eegsisa kun garuu nageenyaa keenya mirkaneessu horiin qabnu kaleessa horii godhanne kanaan mana keessatti horii sana jechuun horii mana keessaa qabna hattuun bakkeedhaan garmaamu kuni wallitee kan nuti goonee fi kan gochuu danda'u naannaatti waardiyyaa nuu dhaabu waardiyyaan dhaabatu malee anaaf sin nagaan qabu maal goone yoo ta'ani tokko qulfii hamaa bitanna saree guddaa isa guddifanna kana biraan dabanyaa qacaran arfaffaa tofii keenya riba dhiibneeti siree irra teenye eegaa bulla injiru nagaan gammachuun keenyas nagaan keenyas jaalalli keenyas waaqayyo wajjin malee isa kanaaf miti namni haaraan kana yaadu yoo hundumtuu dimshaashaan malee anaaf waaqayyo naa kennuu danda'a ani akka Iyyoob ijoolleen koo yoo badan horiin koo yoo dhume kan biraan qaamni koollee yoo narratti raamma'e deebi'ee waaqayyo kana naa gochuu danda'a kan jedhu abdii qaba Iyyoobin fakkaatee jechuudha ittaansee obseedha obsa arjummaadha garraamummaadha kana biraan amantiidha gowwummaadha inni dhuma waan nama dhibu keessa dirree kana salgayyoo ilaaltanii isa jalqabaatiif isa xumuraa ilaaltu inni jalqabaa jaalalaan jalqabe inni dhumaa immoo of bituu kan jedhuun dhume of bituu of qabuu jechuudha namni qaama isaa irratti haboo qabu fakkeenya boqonnaa 10 jaalakkuun 32 irraa akka ilaalamutti kan biyya fudhatu caalaa'edha biyya bushuun namaani garuu obbuchuun eenyuuni kan jedhuudhaan dhaqnu kanaaf eewwan obbuchuu danda'u ija kee irratti haboo qabdaa dandeessaa miira kan qabu gurra kee irratti haboo qabdaa yaada garaa kee irratti haboo qabdaa kan jedhu sun hundumtuu as keessa jira kanaaf obbituudha jalqabas gudunfaa isaas Phaawulos seera qabeessaan kaa'e loojikiidha jechuudha seera qabeessaan sababaan kaa'e kanaaf nama isa moofaa ofirraa fageessa nama haaraa uffadhaa kan jedhu Phaawulos akka ittiin nu barsiise amma anaaf isin keessa namni moofaa jiramoo hin jiruu dhagaafi namni na keessa jira immoo maal gochuudha qaba kan jedhu immoo falli taa'eera jalqaba duraa abbaa lubbuu godhadhaa abbaa lubbuu godhadhaati abbaa lubbuu wajjiniin haasaa godhaa nama hamaan na keessa jiraati nama moofaa ofirraa kaasaa jedhaa inni jalqabaa isa kanadha booddee gaabbii seenaa gaabbii seenuu jechuun akka mucaa sabadeeti wangeela Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 11 hanga 32 mucaan badee jalqaba duraa gara abbaa isaatti tun deebi'in gara yaada garaa isaatti deebi'eedha booddee murteeffatee gara abbaa isaatti deebi'e dhiifama argatee badee ture argameera du'ee ture lubbuudhaan jiraa jedhame inni jalqabaa kana lammaffaa gaabbii galuu jechuun maal jechuudha gadduudha gadduun immoo akka saba Qorontos sabni Qorontos cubbuu isaan irratti gaddani akka biyya lafaatti miti namni kan gadduuf sababa baay'ee qabaachuu danda'a isaan garuu kan gaddanii sababa cubbuu isaaniitti waaqarraa adda baanii mootummaa waaqayyoo irraa adda baanii dhanii gaddaniidha kun immoo Qorontos lammaffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 9 hanga 10tti jira haati koo duuteetti abbaan koo du'eera obboleessi koo obboleettiin koo biraa du'aniiru qabeenyaan ijoollummaadhaa kaasee hanga ammaatti toladhee barbadaa'eera kana booddee abdiin qabu jedhanii kan gaddan baay'een jiru akka haadha keetiif akka abbaa keetii jedha kitaabni qulqulluun Sillaaseen sii jiru akka obboleessa keetiif akka obboleettii keetti immoo ergamoonni waaqayyoo jiru akka qabeenyaatti immoo mootummaa waaqayyoo jira gatii ta'eef gadda kee kan irraan godhineedha gadda kee marratti goota waaqarraan adda baheetti mootummaa waaqayyoo irraan adda baheetti kanaan gaddii jedhe inni sadaffaan immoo gaabbuudhaadha gaabbuu jechuun immoo akka Phexros kun immoo wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 75 irra jira Phexros singalu jedhee galee booddee gaafa gooftaan darbee kennamu indaaqoonii hiite booddee iji gooftaa Kiristoosii fi iji Phexros warra bu'e Phexrosis waan godhetti hin gaabbe gadi ba'eesi himman karaariin boo'eedha gaddisaa sun himimmaan qaba ture himimmaan wajjin garaa isaa keessa garaa guutuu waan ta'eef himimmaan qaba tureedha
Yihudaan garuu hamma kana carraatuu qabuutti kana biraa baheedha. Lammaffaa irratti eega kana gaabbiin eega galee booddee luba bira dhumna. Cubbuu keenya himan luba bira dhumne akka seera ortodoksiitti kallattiidhaan fuulaa fuulatti. Fuullee dhaabattee ijaajaatti ol ilaalaa nan jechuun ammaa akka nama dafqisiisu ilaalaa. Kan ilaalchisee fakkeenya boqonnaa 28 lakkoofsa 13 irraa kan cubbuusaa dhoksu hin misoomu gaarummaan qabu kan baasee himatee immoo irraa deebi'u garuu dhiifama argataa'edha. Kan cubbuusaa dhokfatu gaarummaan qabu hin misoomu kan cubbuusaa garuu himatee irraa deebi'u garuu dhiifama qabaa'edha. Achumaan darbee Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 16 irraa immoo maa'edha. Yoo cubbuu himannaan jiraatee jedhe namni waan dubbateef du'uusaa mirkaneessuu ture jiraataa'e. Abbaan koo anaaf mana naaf hin jedhuuf dulluma keessa baheechaa. Egaa iddoon hin jirretti mucaan koo mana kana fudhatu amma abbaan koo hin duunetti manni sun anaaf hin ta'u. Abbaan koo duukaa yoo abbaan koo duuti manni sun kan koota. Akkuma kanatti cubbuun himadhu sanaaf yoo du'e irraa alatti dhiifama argadhu jechuudha. Haasaa isaa sun ta'in gocha isaa qaana'uudhaa qabna. Nuun kiristaanota dhugaadhaan dhugaa inni sobaan soba hin naa'e akka kitaabaatti miti kan dubbanne walitti. Kana jechuun koo kiristaanii hin na'u abdii qaba. Garuu amalli nama moofaa namarraa akka godhataa jechuudha. Booddee egaa kana booddee luba bira maal fudhannaa qannoonaa. Qannoonaa jechuun immoo adabbii jechuudha. Maal nuun jedhu yookiin soomi nuun jedhu yookiin immoo iddoo akkasii dhaqiiti kana godhee luba biraa kan nu kennamu jechuudha sun. Dhiifama gochuun kan waaqayyooti luba irratti garuu akka itti dubbanna jechaadha. Kana goonaa dhumarratti luba biraa kan nu mirkanaa'u dhaqiitii foonsaaf dhiiga isaatti dhiyaatu yoo isaan nuun jedhani dhanneetti dhiyaanna. Malee ofii keenyaaf xumurreerra inni dhanneetti dhiyaanna. Isaan biraa gorsa barbaada. Turaa nuun jennaan hin turraa dhaqaa jennaan hin dhannaa jechaadha. Foonsaaf dhiigi isaa kan kenname dhala namaatii fi maaliif jechaadha jireenyaaf kenname. زنت وقته سجاه لكريستوس ذات متونا لقد صوت سجاه ونفس ومنفسه إلى أفورا في لبودا في فون كينيا إبسودا كانوا كنا مي جريني برا كان تينغالو لكم كانوا قالوا أرجو لا في مو نمنا مامي كيسا دربودا كابو سنا أجر سيسا كانوا غونيغا كجالا لساتي وانجيلي يوحنس بكونا جها لكوبسا صدومي شاني كاسه أنغشانتامي شانيتي كان فون كونياتي كان إيغا كود جريني برا كابا akka jedhee dubbate dhiifama isaatiin gargaarsa isaatiin gara kanaa geenyee dhiifama cubbuu argannee mootummaa isaa akka gallu waaqayyoon waa gargaaru. Namu indaaqoon hiike booddee ijji gooftaa Kiristoosii fi ijji Phexros warra bu'e. Phexrosis waan godhe ittiin gaaffe gadi ba'eesi himman karaarin boo'eedha. Gaddi isaa sun himimmaan qaba ture. Himimmaan wajjin garaa isaa keessa garaa guutuu waan ta'eef himimmaan qaba tureedha. Yihudaan garuu hamma kana carraatuu qabuutti kana biraa baheedha. Lammaffaa irratti eega kana gaabbiin eega galee booddee luba bira dhumna. Cubbuu keenya himan luba bira dhumne akka seera ortodoksiitti kallattiidhaan fuulaa fuulatti. Fuullee dhaabattee ijaajaatti ol ilaalaa nan jechuun ammaa akka nama dafqisiisu ilaalaa. Kan ilaalchisee fakkeenya boqonnaa 28 lakkoofsa 13 irraa kan cubbuusaa dhoksu hin misoomu gaarummaan qabu kan baasee himatee immoo irraa deebi'u garuu dhiifama argataa'edha. Kan cubbuusaa dhokfatu gaarummaan qabu hin misoomu kan cubbuusaa garuu himatee irraa deebi'u garuu dhiifama qabaa'edha. Achumaan darbee Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 16 irraa immoo maa'edha. Yoo cubbuu himannaan jiraatee jedhe namni waan dubbateef du'uusaa mirkaneessuu ture jiraataa'e. Abbaan koo anaaf mana naaf hin jedhuuf dulluma keessa baheechaa. Egaa iddoon hin jirretti mucaan koo mana kana fudhatu amma abbaan koo hin duunetti manni sun anaaf hin ta'u. Abbaan koo duukaa yoo abbaan koo duuti manni sun kan koota. Akkuma kanatti cubbuun himadhu sanaaf yoo du'e irraa alatti dhiifama argadhu jechuudha. Haasaa isaa sun ta'in gocha isaa qaana'uudhaa qabna. Nuun kiristaanota dhugaadhaan dhugaa inni sobaan soba hin naa'e akka kitaabaatti miti kan dubbanne walitti.
Kana jechuun koo kiristaanii hin dha'u abdii qaba. Garuu amalli nama moofaa namarraa akka godhataa jechuudha. Booddee egaa kana booddee luba bira maal fudhannaa qannoonaa jechuun immoo adabbii jechuudha. Maal nuun jedhu yookiin soomi nuun jedhu yookiin immoo iddoo akkasii dhaqiitti kana godhee luba biraa kan nu kennamu jechaadha sun. Dhiifama gochuun kan waaqayyooti luba duratti garuu akka itti dubbanna jechaadha. Kana goonaa dhumarratti luba biraa kan nu mirkanaa'u dhaqiitii foonsaaf dhiiga isaatti dhiyaadhu yoo isaan nuun jedhani dhanneetti dhiyaanna. Malee ofii keenyaaf xumurreerra inni dhanneetti dhiyaanna. Isaan biraa gorsa barbaada. Turaan nuun jennaan hin turraa dhaqaa jennaan hin dhannaa jechaadha. Foonsaaf dhiigisaa kan kenname dhala namaatii fi maaliif jechaadha jireenyaaf kenname. ዘንቱ ወእቱ ስጋሁ ለክርስቶስ ዘተመጠነ ለቅዱሳተ ስጋ ወነፍስ ወመንፈስ ኢላ አፉራፍ ልቡዳ ፊ ፎንኬኛ ኤፒሱዳፍ ከኑ ከነሜ ጅሬኛ በርባራ ከን ቲንገሉ ነው ከናፍ ከነጎን አርገቹዳ ቢሞ ነምነማሚ ከይሰ ደርቡዳ ከቀቡ ሰና አገርሲሳ ከነጎኔጋ ከጃለለሳቲ ወንጌለ ዮሐንስ በቆና ጃሃ ለኮብሳ ሶዶሚ ሸኒ ካሴ አንገሸንተሚ ሸኒቲ ከን ፎንኮ ኛቴ ከኢጋ ጎዱ ጅሬኛ በርባራ ቀባ akka jedhe dubbate dhiifama isaatiin gargaarsa isaatiin gara kanaa geenyee dhiifama cubbuu argannee mootummaa isaa akka gallu waaqayyo nu gargaaru